Qajeelummaa moo aarsaa? Amoos 5:24. Garuu murtii qajeelaan akkuma lagaa, qajeelummaanis akkuma burqaa hin gognee haa yaa'u. Amoos 5:5 akeekkachiisaan guutee fi kan saba Israa'el gara qalbii diddiirrannaatti waamu ture. Bara Amoosii Waaqayyo maaliif dheekkamaa ture? Komii Waaqayyo saba kanarraa qabuuf moo maalidha? Inni tokkoffaanii sabni kun murtii qajeelaa addaatti geeddaraniitu qajeelummaa lafatti harcaasanii. Nama qajeelummaa ol qabuu fi nama dhugaa dubbatu hin jibbuu turanii. Inni sadaffaanii qajeelota hacuucanii matta'aa irraa fudhatu. Hiyyeessa mana murtii keessatti murtii qajeelaa dhawwatu. Inni afuraffaanii barri waan hamaa ta'ee fi namni qalbeeffataan afaan qabata. Egaa Amoos 5 keessatti akka tarreeffamee bara sana sabni Israa'el wanti Waaqayyo jireenya isaanii keessatti ilaalee dheekkamaa ture warra kana fa'aa turani. Sabni Israa'el egaa kana hundumaa gochuudhaan qajeelummaa isa Waaqayyo jaallatuu fi barbaadu awwaalaa turani. Kan baay'ee nama dhibu kana hundumaatuma godhanii bukkeetti ammoo hin faarfatu, aarsaa dhiyeessu, Waaqayyoon hin waaqessuu turani. Waaqayyo faarfannaa isaanii waan tuffateef, aarsaa isaanii waan ciiga'eef, waca faarfannaa keessanii asii balleessaa, ani aarsaa keessanitti hin gammadu ittiin jedhe. Kanaan booda Waaqayyo waan isin ana waaqessuuf yookiin galateeffachuuf gootani hundumaa ani barbaaduutii isa dhiisaatii murtii qajeelaan akkuma lagaa, qajeelummaanis akkuma burqaa hin gognee haa yaa'uutii eeyyamaa fi ittiin jedhe. Kan baay'ee nama gaddisiisu bara kana keessaa murtii qajeelaan baay'ee odeeffama, garuu murtii qajeelaan hin jiru. Namni dhugaa dubbatu hin jibbama. Matta'aa fudhachuun qajeelfama waan godhame fakkaata. Namni irraa matta'aan fudhatamu garuu hiyyeessa waan nyaatee buluu hin qabnedha. Mana murtiitti murtii qajeelaa dhawwatu yookiin matta'aa fudhatanii murtii jal'isu. Kanarraan kan ka'e garaan Waaqayyoo biyya lafaatti hin gadda. Kanaaf gaa Waaqayyoo fi hammeenyi, Waaqayyoo fi firdii jal'aan, Waaqayyoo fi matta'aa fudhachuun walii wajjiniin hin adeemani. Tokkonsaa filachuu qabna malee. Jal'ina biyya lafaa keessa jiru to'achuu baannus nuti akka kiristaana tokkootti mana keenya keessatti, jireenya keenya keessatti waan jiru madaallee ilaaluu qabna. Ofumaa faarfachuu, waaqessuu fi tajaajiluun dura isa Waaqayyo itti gammaduu fi barbaadu murtii qajeelaa akka lagaatti, qajeelummaas akka burqaa hin gogneetti haa yaafnu. Isa booda Waaqayyo aarsaa keenyatti, faarfannaa keenyatti hin gammada. Waaqayyo isin haa eebbisu.